Jiini maaliif kusuufa? Sababaan jiini kusuufuuf maali? Gaafa jiini kusuufe ammoo akka shari'aa islaamaatti maaltu godhama? Namoonni gariin kan saayinsiidhaan sammuun isaa cufamtee waa'ee astiroonoomii nutti haasa'u. Waa'ee astiroonoomii sanuu kan uume eenyu? Waa'uma astiroonoomii kan qoratamu sanuu kan uume eenyu? Allah. Allahuma astiroonoomii uumee akka namni qoratu mijjeesse santu gaafa rakkoon ji'aa fi rakkoon aduudhaa argame kusuufni argame salaataa gama isaa deebi'aanuun jee akka nama astiroonoomii rabbi duubaa ka rabbiin quban qabne uumee waa qoratu tokko if goggodha gariin namaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyiin Islaamaa jiini kusuufee jira. Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti akkuma san Awustiraaliyaa keessatti kusuufee jira jechuu odeeffannoo mirkanaawaan bahaa jira. Akkuma san masjida hundarraa salaanni lallabamaa jira. Jiini sababaa kusuufuuf qaba. Shari'aa teenya keessatti deebinee laaluu qabna jechuudha. Beekumsi Islaamaa kanarratti maal jaa waliin laalla. Kan jalqabaa jiini kan kusuufuuf yookaan kan ifa fixatuuf jiini kan ifa fixatuuf akkuma nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam ja'an sodaachisa rabbirraa gabroottan isaatti kannamu jechuudha. Akkuma san baqachiisummaa yookaan dinniina rabbirraa subhaanahu wa ta'aalaa gama gabroottan isaatti kannamu jechuudha. Ji'aa fi aduun ifa fixachuun kama kana fi ahadi rasuulillah sallallahu alayhi wasallam akkuma zabana ergamaa rabbii keessa tahetti jechuudha kun. Zabana ergamaa rabbii keessaas aduun ifa fixattee turte jechuudha. Kanaaf kun murtee rabbirraa gama gabrootanii dabruu jechu mallattoo isaa agarsiisuudhaaf jecha takhwiifan li'ibaadihi jaan ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam sodaachisa rabbirraa ta'e kan gabroottan isaatti deemuu jedhan kun. Maaliif gabroottan isaa sodaachisa? Gaafa isaan dilii keessattiif dagatan, gaafa hanna keessattiif dagatan, gaafa zinaa keessattiif dagatan, gaafa zulmii irrattiif dagatan, karraa dhoorkuus dhabame, namni hamtuurraa wal dhoorku xiqqaate, hamtuu hojjechuun babal'atte, gaafa badiin babal'atte, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayatoota kanaan yookaan mallattoo dinniinaa yookaan akeekkachiisa kanaan gabroottan isaa dammeessaa jechuudha. Kanaaf gaafa waan kana agartan jaan ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam fafza'u rifadha orihaa jaan gama zikrii rabbii orihaa fasalluu salaataa jaan hattaa yakshifa maa bikum hanga wanni sun isinirraa kaafamtutti gama ibaadaadhaa gama salaataa gama rabbii deebi'aa jaan gama zikrii gama tawbaa gama sadaqaadhaa deebi'aa jaan hamtuurraa wal dhoorkaa jaan hanga jiini sun ifni itti deebi'ee rabbiin gooloo san isinirraa kaasutti rifannoonnii fi oriisaan gama rabbiitti isinirratti haa jiraattu jaan ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam. Kanaa jechuun akkuma warri saayinsii jedhutti namuugaa saayinsii qara'e dachii fi maaree walirra maaree tahee jiini ifa fixatee ji'a gaadiddeessee kuni beekumsa falakaa isa jedhamu kana jechuun kan qorannoo hawaadhaa kana urjii ji'a kanaan kan wal qabatu ta'a. Inni kun ammoo tahuusaa akkaataatti tahuu himuunsaa sodaachisa rabbii tahuu hin balleessu jechuudha. Akkuma san wanni rabbiin godhuufu sodaachisa saniif jechuudha. Akkuma isaan jaan sanuu ka godhu eenyu? Rabbi. Wahuma sanuu ka godhuuf gabroottan isaa kana sodaachisee gorsuudhaafi jechuudha. Kanaaf wanni wal diigaan jirtu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya gama rabbii haa deebinu subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin nu gorsu jira nuti gorsa ulamaa dhagahuu dinne gorsa diin gorsa qur'aanaa hadiisaa dhagahuu dinne diliidhaa fi yakkaa fi zulmii keessa daangaa baane aalimni bid'aa irraa nama dhoorkuu qabu bid'aa bagattiin geessan namaan je'e aalimni waan ganda isaanii ta'eef zulmii fi balaarraa callise muuziqaan biyya fudhate dhaloonni islaamaa hundi muuziqaadhaan dachii fasaade rahmanni qalbii namarraa deeme hanniti babal'atte zinaan faashina tahe waan aadaa tahe jechuudha. Kanaatu dallansuu rabbii nutti fide kanaatu gama rabbii akka deebinuuf rabbiin tana nuuf fide jechuudha. Kanaaf yaa gabrootan rabbii gama isaa haa deebinu gama rabbii haa deebinu furmaanni gara isaati kun waan xiqqaadha. Rabbiin ka kanarra guddaa fiduu danda'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachii nuun garagalchuu danda'a. Aduu nurra dhaamsuu danda'a. Kanaaf guyyaa nuu ifu kana halkanii wal fakkeessuu danda'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa gabrootan rabbii dammaqa gama rabbii haa deebinu hamtuurraa haa wal dhorkinu. Nama diin nama da'awaa godhu nama shari'aa himutti qishnaa godhuu haa dhaabnu. Zulmii irratti ka waliin tumsine zulmii irraa haa wal dhorkinu. Dhiiraa dhalaan
fageenya isaanii eeggatanii akka shari'aan jettetti ajnabiyyaan addaanaa fagaatanii gaafa san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tola isaanii irratti gadhiisa jechuudha. Hamtuu nurra jirtu nurraa fuudha jechuudha. Yoo kun hin taane ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wal faana balaa hamaa nuuf fiduu danda'a jechuudha. Ilmaan islaamaa gandaan wal qoodan, gosummaan wal qoodan, amrii rabbii dagatan jechuudha. Kanaatu akka jiini kusuufu nutti tahe, kanaatu akka jiini kusuufuuf sababa tahe, zulmii dila, shirkii dila, bid'aa dila hojjetamu kanaatu akka rabbiin nutti dallanee kanaan nu dammeessu kan sababa tahe hojii keenya jechuudha. Hojii keenyaa tana fide jechuudha. Dilii teenyaa kana fide, ilmaan keenyarraa callisuu keenyaa kana fide. Namuu bahee ilmaan islaamaa afaan hin taane miidiyaa kanarraa sagaggaalummaa fi badii fi kana haasahuu jalqabe. Eenyu wajji akka sagaggaalummaa godhee fi akkamitti akka isiin goote asirratti ol bahanii taraa hanganaan sagaggaalummaa godhe akkasittiin godhe akkasi sagaggaalummaa godhan jedhanii wal barsiisuun eegalamte. Kana dalagu ilmaan muslimaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaafira beekeeti ichi kaayatee jira jechuudha. Nuti muslimni ka isatti amanne ka ergaan rabbii nu bira geeyse gaafa akka kana taane maal azaaba rabbii duba shakki goona. Kanaaf gama rabbii haa deebinu yaa gabrootan rabbii. عليكم بالتوبة والاستغفار والذكر والصلاة والدعاء والصدقة والحذر من السرقة والزنا والربا والظلم يا أبليا قمسا هاديبنو قبتي لما فا يرو وني خنتات سلاني كسوفا خان صلاتمو أكمت صلاتما خان جئو لله سلاني كسوفا دا يوخاو هوغا جيني يوخا أدون دامته ركعة لما سنان كن سنة أكان جباداتي سلاني كن أكان جبي فمادا أجج نبي خيني الرادوف صلى الله عليه وسلم ركعة لما تسجدم أكاتان إني اتسالاتمو أمو يرو جيني إفا أبوكا كسوفون إسام اللتو غاف ملته مؤذن يوخا إمامني مسجد الصلاة الجامعة جئ وامي تشغل جتو أذان صلاة كسوفات كن الصلاة الجامعة جانيتي جتو أذان نساء إسخنا جتو حالا خنان مسلمون نقبرون ربي قمسا ديبودان مسجد التولدتك أبو من جتو akkasitti salaanni eegalama. Salaanni rakaata lamaan kuni rakaata tokko keessa rakaanni lama sagadama. Rakaata tokko keessatti rakaata lama sagadama. Akkamitti yoo jenne ni hidhatama. Suuraa eega Faatihaati suuraa dheeraatu eegalama. Suuraan dheeraan qara'amee jilbi qabatama. Rukuu'a bu'ama jechuudha. Yeroo rukuu'arraa ol godhate ammas qaraatii isaa itti fufa. Lammaffaa hoggaa rukuu'arraa ol godhate jechuudha. Akka rukuu'arraa ol godhateen akka salaata kaaniitti lafatti hin kutu sujuudaaf. Rukuu'arraa ol godhateeti qur'aana isaatti fufu bakkatti dhaaberraa jechuummaas. Yeroo jilbarraa ol godhate kana Faatihaa hin qara'u qur'aanumatti fufa jechuudha. Qur'aana itti fufee jilba qabata. Jilbarraa ol godhatee rukuu'ni kunis hidheerata. Rukuu'a dheeraa godha jilbarraa hoggaa qabate jechuudha. Achirraa yeroo ol godhate sujuuda bu'a jechuu yeroo tana. Sujuuda eega bu'ee booda sujuuda dheeraa tura. Achirraa ol godhatee ammas lammaffaa sujuuda bu'a. Sujuuda dheeraa tura. Akkasitti lafaa ka'a jechuudha. Akkuma kaduraa godhetti Faatihaa qara'ee ammas suuraa dheeraa qara'ee rukuu'a bu'a. Rukuu'arra turee rukuu'arraa ol godhata. Hoggaa rukuu'arraa ol godhate ammoo ammas akkuma taraareefuu Faatihaa osoo hin qaraane qur'aana isaa eegala jechuudha. Ammas qur'aana dheeraa qara'ee jilba qabata. Jilba qabatee jilbarra eega tureen booda ol godhata. Yeroo ol godhate sami Allahu liman hamidaa jee amma sujuuda bu'a jechuudha. Sujuuda dheeraa godha. Ol godhata amma sujuuda dheeraa bu'a. Sujuuda lammaffaa bu'ee dheereessee ture ichirraa ol godhata. Haala kanaan salaanni kusuufaa haala kanaan sagadamaa jechuudha. Eega salaanni kusuufaa sagadame haala kanaan sagadame booda imaamtichi gama ummataa deebi'ee ummata gorsa hamtuurraa isaan deebisa isaan gorsa khutbaa gabaabaa godhaa jechuudha. Ummata ibaadatti akka deebi'an dilii akka dhiisan hamtuurraa isaaniif dinniinee gama rabbiitti isaan yaame khutbaa taasisaa jechuudha imaamni. Kana fakkaata obboleeyyan keenya gama isaa haa deebinu an obboleessa keessan ندري شيخ أنس يوخان تفكر أفريقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.